Sharaafni Guyyaa Hardhaa haalaan gadi bu'eetiin argameetii jira jechuudha. Yookiin qannasee akkasuma hir'atee jira jechuudha. Egaa sababa inni qannase yookiin immoo hir'iseef hin beeknu jechuudha. Egaa kanaaf yeroo hundumaa gaafattanii gaafachiistanii hubattanii malee maallaqa nama wajjin walitti hin bu'ina. Amma namoonni tokko viidiyoo kaleessaa ilaalee har'aaqee daldala walitti bu'uu jiraachuu ni mala jechuudha. Kanaaf akkananii yeroo hedduu viidiyoo guyyaa guyyaan sinii gadhiisanan siniin jedhee nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheetiin jira. Warri mana kofaaraa taatan like share subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Notificationii oliirra godhadhaa yeroo hundumaa viidiyoo allakkisu akka isin bira ga'uuf jechuudha. Akkasuma immoo namoonni viidiyoon ko isinitti tolu like godha. Like yoo gootan obboleewwan keessan bira ni ga'a jechuudha. Ofuma isaa yani yeroo likein baay'atu namoota baay'ee bira ga'a boost ta'a viidiyoon jechuudha. YouTubein ofuma isaa share godha jechuudha. Yoo like baay'ate likein qabu yoo ta'e immoo warruma ilaalutu ilaala malee namoonni kaan fayyadamuu hin danda'anii jechuudha. Kana isiniin jedha gatii tokkos immoo isinin baasisu wanta tokkollee yani tola ooltummaadha jechuudha. Egaa guyyaa har'aa sharaafni gadi bu'eetiin jira. Kanan isinii viidiyoo immoo gabaa gurraachaa fi baankiidhaan jechuudha. Baankii akkuma beekamu kana isinitti hime Nigdi baankii yookiin Commercial Bank of Ethiopia akkasumas immoo baankii daldala Ethiopia kan jennudha. Egaa guyyaa wajjin nuu kaa'ii warri jettan guyyaan har'aa an akka Ingiliffaatti isinii kaa'a. Guyyaan har'aa Agustii 7 baatii 8 shan jechuudha. Egaa Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 164.89tti gadi bu'eetiin jira jechuudha. Isa eeggaddaa meeqarra ga'ee ture gara 172 irra ga'ee ture. Har'a garuu takkaatiin birrii 8 qaxxi godhee gadi kutee 164tti gad deebi'ee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo doolaarri Ameerikaa tokko 134.44 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 107.47 oolee jira. Qannasee jira kunis jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 86.56 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 120.23 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 96.26 oolee jira. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 204.82 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 165.87 oolee jira. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 192.64 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 157.8 oolee jira jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 220.62 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 177.12 oolee jira. Akkasuma Sweden kiroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 16.17 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 22.96 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Chaayinaa heewaan tokko 18.40 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 428.72 oolee jira. Akkasuma Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiopiablackmarket.com 539tti gadi bu'ee jira. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko garmalee gadi bu'ee jira jechuudha. Maallaqni guddaama gadi qannasaa
xiqqaan immoo xiqqaama qannasa jechuudha. Gadda hanga 160 wayii irra gahee ture har'a garuu 560 wayii irra ture har'a garuu 539 tuqa 87 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokkollee guyyaa har'aa akka gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 44.97 gadi bu'eetiin jira jechuudha. Akkuma beekamu diraamni Dubaay irree takkaadha birrii 2 qannasee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 36.60 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com guyyaa har'aa 44.0 yookiin duwwaatiin jira 44 irra jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Saudi Arabiyaanis gadi qannasee jira. Akkaataa namoonni itti sharafaa jiran immoo warri Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Akka daldalaan isiniin jechaa jirutti guyyaa har'aa gara 24tti siqee jira jechuudha. Maallaqni guddaan gara 24tti siqeera. Isiniin jedha 24 isiniin jedhu. Akkasuma namoonni maallaqni keessan xiqqoo taate immoo gara 24 adiitti siqeetiin jira jechuudha. Kana jechuun riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 42tti gadi siqee jira jechuudha. Namoonni immoo birriin keessan xiqqishuu taate immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishee 41f adiidha. Garaagarummaan birrii baay'ee fi birrii xiqqoo immoo adii tokkodha jechuudha. Yeroo baay'ee immoo maaliif waa'ee Saudii irra deebitee dubbatta warra jettanii fi nuu galee jira akkaataatti herregatan akkatti baay'isan akkatti hiran jettanii namoonni lamas ta'u 3, 4, 5 yoo ta'ellee chaanaala kanaaf namoota haaraa warra ufaniif akka waliin isaaniin oofneefan itti himee darbaa jechuudha. Kanaaf isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko jechuudha karaa baankiitiin immoo 35.83 oolee jira. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethioblakmarket.com 232.54 oolee jira. Akkasuma Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 438.15 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 44.49 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 4.5 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 3.40 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 1.69 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 46.8 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin karaa ethioblakmarket.com 0.67 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Laayik godhaa isiniin jedha. Turtii biraan yookiin viidiyoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii lafa gaarii naaf jiraadha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Guddanaaf galatoomaa warri na jajjabeessaa jirtan immoo isiniin jedha. Turtii gaarii.